Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayil Saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa Kamisa Waxabajjii 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Waxabajjii 10 bara 2013. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Muradaati. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa waldhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kwaataar keessatti wal ga'anii turan. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiranu eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF'dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiranu seeratti dhiyeessuudhaa fi qorachaa akka jiru dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa siyaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Atta mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dhaabbati feesbuukii filannoo torban dhuftu geggeessamu dura Itoophiyaa keessa kanneen jiran fayyadamtoota feesbuukii irratti kan fuulleffate feesbuukii kijibaa hedduu kan namoota caasaa dhaaba odeeffannoo nageenya biyyattii keessa jiraniin wal qabsiise haquusaa kaleessa beeksisee jira. Dhaabi feesbuukii akka jedhetti ergaan maxxanfame sun irra hedduun afaan Amaaraan yoo ta'u oduuf haalaawwan yeroo muummicha ministeeraa Abiyyiif paartii isaanii badhaadhinaa dabalata. Maxxansi sun namoota siyaasaa paartilee mormituu fi adda bilisummaa Oromoo, paartii Dimokiraatawaa Oromoo fi TPLF'n dabalate yaada mormii cimaa maxxansee jira. Hoogganaan isaa gaaffii Rooyiters dhiyeesseef battala deebiin kennine. Kan Abiyyi aangootti dhufuu isaanii waggoottan dura hundeeffame dhaabi kun teleekoominikeeshinii fi intarneetii biyyattii keessaa to'achuuf itti gaafatama qaba. Insaan ministirii nagaa jala kan jiruuf waaltaa walabaa waan ta'eef gaaffii isaa gamasitti dabarsaa jechuudhaan dubbiimtuun waajjira koominikeeshinii muummicha ministeeraa Biillanee Siyyuum waa'ee tarkaanfii feesbuukii kanaa innaa Rooyiters gaafatetti itti himanii jiran. Dhaabi feesbuukii akka jedhetti feesbuukiiwwan hedduun banamanii Instaagiraamii fi fuula feesbuukii irratti maxxanfaman kun qajeelfama isaa cabsuudhaan bara 2020 fi bara 2021 keessa maxxansaasaa saffisaa ture. Caasaan feesbuukii banaman kun eenyallee waa'ee Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaarra uggura kaa'uu yaada kennee jira. Filannoon Waxabajjii 21 geggeessamuuf jiru kan Abiyyi yeroo jalqabaaf uummanni sagalee kennu eenyuun akka filatu itti eegani. Naannoleen 5 sababa rakkoo loojistikaa hookkarri hanga tokko jiraachuuf yookaan sababa lola Tigraay keessaan filannoo hin geggeessan. Sochiin feesbuukiiwwan heddumminaan banamanii kun kallattiidhaan naannoo Tigraay yookaan lola Tigraay irratti akka hin fuulleffatin dhaabbati feesbuukii beeksisee jira. Dhaabbati kun akka jedhetti feesbuukiiwwan banaman keessaa tokko yookaan isaa ol namoonni feesbuukii qaban kanneen miliyoona 1.1 ta'an kan hordofan yoo ta'u kanneen 766 ta'an immoo gareelee feesbuukii kana hordofan faana dha'u. Itti dabaluudhaanis caasaan feesbuukii kun $6,200 baasii godhee jira jechuudhaan Elizaabeet Kaalfoord Niiwuyoork irraa yoo gabaastu akkasumas Daawit Indaashaw Jimmaarraa akka gabaase Niittaa Tarsaal Gulaaluun gabaasamee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa wixata dhuftuuf qophee taasisu roobii kaleessaa xumuruu isaa beeksiseera. Qophiiwwan kana keessaa dhaabolee nagaa eegumsaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan nageenya lammiiwwanii mirkaneessuudha. Akkuma kanaan Koomishinarri naannoo Amaaraa Takollaa Ayifokkiruu qophee nagaa eegumsaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kennu jedhamee eegama. Naannoo Amaaraa keessa kan soso'an paartiin biyya bulchuuf paartileen mormitoota martinuu dorgomuuf jiru jechuun Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Uummati miliyoona 34 kanneen biyyoota Afrikaa hedduuf Yemen keessaa qarqara afaan beelaarraa deebisuuf tarkaanfiin hatattamaaf deeggarsi maallaqaa $1 biliyoonaan lakkaa'amu ariitiin kan isa barbaachisu ta'uu sagantaan nyaataa addunyaa beeksiseera. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa. Torban dabreerra hoogganoonni biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii waa'ee uummata miliyoonatti lakkaa'amanii rakkoo jireenya namoomaa keessa jiraniif afaan beelaarra ga'anii yaaddoo qaban ibsuudhaan balaa hamaa kana furuudhaaf $7 biliyoona gumaachuuf waadaa seenanii turan.
Iyyannaan jaarmayichi duraan dhiyeesse maallaqa inni gaafate hin dhaqqabiin hafe. Baatii eblaa keessa doolaara biliyoona 5.5 gaafatee ture sagantaan nyaata addunyaa. Galiin jaarmayichaa waan hin dhaqqabiin hafeef uummata miliyoona hedduurraa raashinii gargaarsaa kutuutu nurra turee jedhan Toomsan Fiirii. We have cases where we need to prevent famine from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso, Madagascar, and most recently the Tigray region of Ethiopia. Biyyoota akka beelliin dhuunfanne irraa ittisuun nurra jiraatu kanneen akka Yemen, Sudaan Kibbaa, Burkina Faso, Madaagaskaariif dhiyeenya kanammoo naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessaa harkaa qabna. Baatilee ja'an dhufan qofaaf sagantaan nyaata addunyaa doolaara biliyoona 4.5 barbaada. Gargaarsi hanga karoorfame guutuu hanqachuun daafoonsaa lubbuu dhabamuun safaramaa jiran Fiiriin. Uummata baay'ee gargaarsa barbaadu sana dhaqqabuuf eeyyama dhabuunis kanneen gargaarsa lubbuu baraarsaa sanatti danqaa ta'an keessaa tokko. Fakkeenyaaf akka aangoonni sagantaa nyaata addunyaa tilmaamanitti kutaa Itoophiyaa waraansaan miidhamte Tigraay keessatti uummata 350,000tti tilmaamamutu hanqina nyaataa sadarkaa bala'amaarra jira. Humnoonni hidhatan gargaarsa naannoo sanatti ergaman waan seensuu dhorkaa jiraniif rakkoo uummata sana mudate hanqisuu hin dandeenye jedha sagantaan nyaata addunyaa. Humnoonni Faransaay Saharaa guddicha keessatti loltuu ISIS beekamaa jechuun nama ibse to'annaa jala oolchuu isaanii waraanni Faransaay roobii kaleessaa beeksisee jira. Abuu Dardar maqaa jedhamuun kan beekamu Daadii Oulud Choowaab amajjii 11 gareelee finxaaleeyyiin irra deddeebi'uun haleellaan kan irratti raawwatamaa ture naannoo Niijer Maaliif Burkina Faasoo gidduutti argamu daangaa kallattii 3 jedhamee beekamutti to'atamee jedha ibsi waraana biraa beeku. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa waldhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kwaataar keessatti wal ga'anii turan. Ministeerri dhimma alaa Masir mootummaan Kaayiroo guutinsa bishaanii hidha laga Abbayyaa kan baatii dhufutti karoorfame ilaalchisee wal mormii Itoophiyaa waliin jiru karaa waraanaa utoo hin taane karaa dippiloomaasii akka furuu barbaadu dubbatan. Gabaasaan VOA Edward Yeranian gabaasni Kaayiroo irraa erge akkana jedha. Hoogganaan Liigii Arabaa Ahmed Abul Gaahitii fi Ministeerri dhimma alaa Kaatar Mohammed bin Abdirrahim bin Jaasin Altaahin erga walgahiin Liigii Arabaa magaala Dohaa keessatti raawwatee booda ibsa gaazexeessootaaf kennaniin dhimma hidhii laga Abbayyaa isa Sudaan, Masirii fi Itoophiyaa wal coqqolsiisaa jiru keessa qaamni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenyaa akka seenu liigiin yookaan walgahiin biyyoota Arabaa gaafachuu isaa dubbataniiru. Yemmuu fedhii Sudaanii fi Misiriin ala Itoophiyaan kuusa bishaanii marsaa lammaffaa gochuuf deemaa jirtu kanatti liigiin Arabaa akka walitti bu'iinsi hin uumamne yaalaa jira. Yaaliin jaarsummaa yookaan araaraa karaa gamtaa Afrikaatiin godhame bu'aa qabatamaa hin agarsiifne. Sudaanii fi Misir immoo waliigaltee isaaniitiin ala bishaan guutuu jalqabuun nageenya biyyoolessaa jara akka miidhuu danda'u dubbachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukrii wixata darbe akka miidiyaalee Arabaatti dubbatanitti biyyi isaanii ittuu filannoo isa biraa keessaa hin seenin duraan Itoophiyaa wajjiniin fala karaa dippiloomaasii barbaachaa akka jirtu dubbatan. بالنسبة للتحرك العربي في أزمة سد النهضة اليوم كان صدر قرار عن الاجتماع الوزاري في الدورة الغير عادية والقرار فيه Masir haala marii waliigaltee amma deemaa jiru keessatti yaada rakkina furuu danda'u irra ga'uudhaaf yaalaa jirti. Waliigaluun dadhabamee yoo wanti jireenya lammiilee Masirii fi Sudaan miidhu uumame biyyoonni lamman fedhii biyya isaanii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhanii Saamii Shukrii. Ministeerri Masinoo mootummaa Sudaanii Yaasir Abbaas gama isaaniitiin ibsa wixata dheengaddaa Kaartuum keessatti gaazexeessootaaf kennan keessatti akka Itoophiyaan bishaan kuusuu dandeessu kan nu tole jennu Itoophiyaan waliigaltee takaallaa qabu yoo Sudaanii fi Masirii wajjin goote qofaa jedhaniiru. نحن نسعى للتوصل إلى حلول من خلال الآليات التفاوضية الحالية ولكن إذا ما فشل Sudaan waliigaltee sadarkaadhaan taasifamu fudhachuudhaaf qophii qabdi. Kun kan ta'u yoo Itoophiyaan
Itti fufiinsa marii yeroodhaan murtaa'e dabalatee waliigaltee kanaan dura godhame mallatteessuu dandeesseedha jedhanii ministeerri Masnoo Sudaan. Ji'a adoolessaa dhufu keessa akka bishaan kuusuun taasifamu irra deddeebi'anii kan dubbachaa turan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed. Dhiyeenya kana akka dubbatanitti biyyi isaanii hidhii laga Abbayyaatiin olloottan ishee irratti dhiibbaa gochuu hin barbaaddu jedhaniiru. የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፓጋንዳ ነው። Hidhii haaromsaa tokko ulfinaa fi bu'aa Itoophiyaa akkaataa kabachiisuu danda'utti. Lammaffaa bulchiinsa piroojeektii kajeellaadhaa fi olola addaan baasee beekumsaa fi saayinsii irratti hojjetu. Sadaffaa biyyoottan gajjallaa warra bishaanichatti fayyadamanu ittuu hin miidhin ni xumurama. Sabni Itoophiyaa saba Masir miidhuudhaa fi fedhii hin qabu. Fayyadamuu qofa barbaada. Mootummaan Itoophiyaa fedhii Masiriif ta'ee fedhii Sudaan miidhuudhaa fi abjuu tokkollee hin qabu jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed. Itti dabaluudhaanis hidhi laga Abbayyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaati. Kan mirkaneessuu danda'u karoora dhoksaa garboonfataa yookiin koloniyaalistoota olloottan keenya irratti hin qabu. Erga jedhanii booda nu biyya walaba ta'uu keenyaan boonuudha. Kun immoo amma yoomittuu itti fufaa jedhanii Abiyyi Ahmed. Xiinxalaan siyaasaa biyya Masirii Saayid Saadiqe akka VOA'tti dubbatanitti paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru marii waliigaltee bishaanichaa dhimma siyaasa biyya keessaatiif itti fayyadamaa jira jedhu. Itti dabaluudhaanis hooggantoonni Itoophiyaa sablammiiwwan biyya keessa jiran tokkoomsuudhaan filannoo dhufuu fi deeggarsa argachuudhaaf jedha Saayid Saadiq. Akkasumas hooggantoonni biyya Masirii gara humna fayyadamuutti ittuu hin deemin duraan fala karaa dippiloomaasiitti fayyadamuu yaalaa jiru jedheera. Egypt is hesitant to jump into a war before fulfilling all the diplomatic channels. Masir ittuu fala karaa dippiloomaasii hin xumurin utaaltee lola keessa galuu hin barbaanne. Karaa dippiloomaasiitiin amma danda'ame adeemaa jirra. Addunyaanis nu hubateera. Rakkinicha hiikuudhaa fi karaa naga qabeessa ta'e irra deemneerra fiixaan hin baane jedha xiinxalaan siyaasaa biyya Masir Saayid Saadiq. Yuunivarsiitii ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi isa magaala Waashingten DC jiru keessatti piroofeesara kan ta'an Pool Sulivan marii waliigaltee laga Abbayyaa keessaa haala walxaxaadhaa fi bala qabeessatu jira. Itoophiyaan yoo daddaftee bishaan guutuu jalqabdee sun immoo hir'ina bishaanii Sudaanii fi Masirii irratti fide abidda kaasuu mala. Haalichi asa deemaa jira. Wanti torban asa deemaa jiran keessatti ta'u waan hedduudhaa fi murteessaadha jedhanii Piroofeesar Pool Sulivan. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiranu eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF'dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiranu seeratti dhiyeessuudhaaf qorachaa akka jiru dubbata. Barreessitoonni kitaabonni isaanii marsariitii hawaasummaa irratti seeraan ala jalaa facaafame. Saamichatu nurratti geggeeffamaa jira jechuudhaan komatan. Sahaay Daamxoo hoogganaa waldaa barreessitoota Oromiyaa fi barreessitoota gocha seeraan alaa kanaan miidhamuu isaanii himatan dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaaftee jirti. Barreessitoonni kitaabota afaan Oromoo barreessan kitaabonni isaan dhimmoota garaagaraa irratti afaan Oromootiin barreessanii maxxansiisanii gabaarra jiran heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa akka jiran ibsaniiru. Barreessitoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka ibsanitti aggaamiin kun barreessitoota qofaarratti osoo hin taane hogbarruu Oromoo quucarsuudha jechuun ibsaniiru. Barreessaa Eebbisaa Baayisaa barreessitoota kitaabonni isaanii heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa jiru keessaa isaan tokkodha. Anuun barre eenyu akka fe'een beeku marsariitiin adda addaa irratti fe'amee argee eessa akka isaan fidanis hin beeku. Ani ofii koo kitaaba tokkoyyuu baasee hin beeku. Tarii filaashii diskii gaafan na jalaa badu achirraa argatan natti fakkaata yookaan karaa maxxansaa ba'ee hin beeku garuu naanna'ama jiruun argee kitaabota gara 4-5 ta'u kan inni argu yeroo baay'ee. Meeshaa maddi isaa eessa akka ta'e hin beeku. Yeroo isa tokko gaafadhu iddoo akkasiirraan argadheedha. Isas gaafan gaafadhu bakka akkasiitiin argadheedha. Ka'umsa isaan argachuu hin dandeenye. Ka'umsa isaan argattutti immoo homaa gochuun hin danda'amu. Qaamni haasofsiisuu hin danda'amu. Egaa jarri kun bifa lamaani kan isaan weebsaayitii irratti fe'anii
Inni jalqaba kitaaba haardi kooppii fuudhaniitu suura kaasanii iskaanii godhanii gadi lakkisuu. Inni sun kwaalitiin isaa gasmara miti malee soofti kooppiima. Inni lammaffaan immoo akkuma jirutti hatameetu oriijinalii waan nu barreessine fuudhanii achirra kaa'u. Maaliif akka ta'e hin beeku tarii namoonni chaanaalii telegiraamii qaban miseensa baay'ifachuudhaaf jedhanii akkas godhu. Sanarra bal'isanii yaaduutuu danda'anii garuu natti tolan hamilee barreessitootaaf otoo eeggatanii gaariidha. Qaamoleen kunneen kitaaba kana karaa marsariitii hawaasummaatiin gadi lakkisaa jiran eessaa argatanii kan jedhuufis barreessaa eebbisaan akkas jedhaniiru. Mana maxxansaa gaaddoo adda addaatti maxxansiise waan ta'eef kamtu akka rakkina akkasii uumuu danda'us hin beeku. Mana maxxansaa tokko qofa ta'e shakkuun danda'a. Amma garuu bakka baay'ee waan ta'eef naman gaafadhu hin arganne. Akkasumatti garuu gochi kun gocha ta'uu hin qabne ta'uusaa. Barreessitoota irratti hamilee isaaniifis gaarii miti. Lammata immoo kitaabni kun haardi kooppiidhaan gabaarra jira. Ammuma soofti kooppiidhaan bahee harka namaa seenaa jiru inni haardi kooppiidhaan maxxanfame barbaadamummaan isaa irra taa dhufa. Kana jechuun barreessaan sun argitee maallaqa itti baaseetu maxxansiisaa hin kassaraa jechuudha. Soofti kooppii erga qabaate namni maal hojii haardi kooppii bitee dubbisaa. Kun immoo gama dinagdeen barreessaa miidhuu ta'a. Dinagdeen isaa gaafa miidhamu immoo hamilee isaatu caba. Hamileen isaa gaafa cabu immoo namni hojii dabalataa hojjechuudhaaf kaka'umsa argatu. Kanaaf kallattiidhumaan barreessitoota miidhuudha wanti kun waan ta'eef yoo danda'ame amaleeffannaan akkasii yoo hafe gaarii ta'e yaada. Barreessaan fiilmii fi kitaabolee afaan Oromoo kan ta'an Yeeyyis Birruu Nagaroo gama isaaniin heeyyama barreessitootaatiin ala kitaaboleen isaanii qaamolee garaagaraatiin karaa marsariitii hawaasummaa gadi lakkifamaa jiran hanna hogbarruu Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru jechuun ibsaniiru. Barruun keenya osoo guddina barbaachisu bira hin ga'inidha kan inni hatamuu jalqabe. Kitaabni tokko immoo qabeenyaa barreessaadha. Barreessaan biyya kanaa kan inni qabu qabeenyaa isaa keessaa kitaabadha. Kitaabni tokko immoo yeroo barreeffamee hawaasa bira qaqqabu akkuma manni jireenyaan tokko ijaaramu manni tokko ijaaramuudhaaf utubaas dagaleessi saaxoos cirrachas simmintoos barbaaduu mala akkuma kana halkan tokkotti guyyaa tokkotti miti kan inni qophaa'uu danda'u waggoota fudhachuu danda'a ji'oota baatii fudhachuu danda'a kana boodadha kan inni mana jedhamuu danda'u. Kitaabni akka bifa kana caalaatti waa iddoo of keessaa qabatee kan inni qophaa'u kitaaba akkasiitu hatame jechuun mana akkasiitu hatame kan biraatiif yeroo dhiyaatu hanna osoo hin jedhamne kun kallattiidhumaani saamichadha. Bifi koppiraayitii yookaan calluma jedhanii wanta barbaadanii abbintaa nama sanaa osoo bakka itti hin eegin fayyadamuun hubannaa dhabuudhaan ta'uu danda'a sirriitti mul'ataa jira. Garuu waajjirri hundumti osoo hojjetee deeggarsi gama mootummaatiin gama aadaaf turizimiitiin hojiin baruuf barsiisuu osoo kenname gaariidha jedhee yaada. Akka barreessaan kun jedhanitti kanaan durallee qaamoleen garaagaraa gocha akkanaa raawwachaa turaniiru qeeqaas turreerra jedhan. Yeroo ammaa wantoonni akka barteetti mul'atan tokko karaa miidiyaa hawaasaa kitaabota afaan Oromoo PDF'dhaan hidhuudhaanii calluma jedhaniiti kan telegiraamii irratti gaggeessaa jiranii. Kun immoo barreessitoota Oromoo irratti dhiibbaa guddaadha kan inni geessisuu danda'u. Fakkeenyaaf amajjii 2020 karaa miidiyaa hawaasaa Oromoo Readers jedhamu irratti gadhiifamee ture kallattiin nama sana qeeqeen ture. Garuu baay'eedha kan inni hamilee namaa cabsuu danda'u. Fakkeenya yoo fudhanne yaadi kun kaa'uu isaanii akka yaada gaariitti isaanitti fakkaachuu danda'a. Garuu miira barreessitoota baay'ee cabsuu kan danda'u dugda duuba deebisuu kan danda'udha kun wal nun gaafachiisu. Waldaan barreessitoota Oromiyaa komii barreessitootni kaasaa jiran kana quba qaba jechuun pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromiyaa barreessaa Yoomiyyuu Mul'ataa eeraniiru. Dhimma kana quba qabnaa yeroo inni nuu kenname peejiiwwan keessumattuu gara teelegiraamiin kaadhimni ijoollee yookaan giruuppii kana namoota to'atan harkaa qaban argachuuf yaalii gochaa jirra. Amma kanatti milkoofne achi booda garuu akkamittiin akka waan sanatti seenan qulqulleessinee wanni koppiraayitii kun baay'ee gaafachiisaadha. Sirrii miti waan karaa kamiinuu karaa elektirooniksiis haa ta'uu haardi koppiis haa ta'uu soofti koppiitiin garagalchanii waan barreeffama namaa gama kamiin fayyadamuun sabbintaan nama gaafachiisa. Kun waan seerarrallee jiru gabaarra jiran kan ammallee barreessitoonni maxxansaa jiran nama PDF fayyadamaa jiru. Namoonni keessumattuu gama teelegiraamii kana argeetiin jira. Barreessaa Yoomiyyuun kitaabolee muraasa karaa marsariitii hawaasummaa maxxanfamanii jiran eeruudhaan waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee gochaa kan raawwachaa jiran seeraan gaafachiisuudhaaf hojjechaa jira jedhan. Kitaabota amma fe'amanii jiran asoosama keessa hawwii godaannisa mil'uu miliquu warri kun jiru.
saayikooloojii keessaa kallattii gaggeessummaa kallattiin gaggeessummaa kan Miratuu Shaanqooti. Kallattiin kan Eebbisaa Baayisaati. Warri kun jiru. Akkasumas qaroo qeerroo siifan qaroo qeerroo kan Gammachii Gurbaa jedhamu walaloodha. Siifan immoo Kayyaasoo Kabbabaati innis walaloodha. Warri kun jiru. Kottaa kolfaa qoosaa kan Eebbisaa Baayisaa. Mul'atan qabaa kan Baqqalaan hiikan. Warri kun jiru muraasa eeruu jechuudha. Oromoo kan seenaa gabaabaa qabu barreessaan haala kam keessa taa'ee akka inni barreessu haala kam keessa taa'ee kitaaba isaa raabsu ni beekna. Hedduu yakka guddaadha wanni kun. Aggaammiin kun barreessaa quucarsuun olitti ogbarruu Oromoolee kan quucarsudha. Kan akka waldaatti ejjennoo qabannee koree tokkos dhaabaa jirra ammaa fuulduratti kan kana godhu kan jedhu namoota giruuppii sana hoogganan barbaadaa jirra achi booda gara seeraatti deemna jenneeti kallattii kaa'anii jiru. Dhimma seeraan ala kitaabolee hayyama barreessaatiin ala marsariitii hawaasummaa irratti faca'aa jiran ilaalchuudhaan seerri maal jedha? Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa dhimma kanarratti ejjennoo akkamii qaba? Manneen maxxansaa icciitii maamiltoota isaanii eeguu irratti hangam xiyyeeffatanii hojjetu kan jedhu kutaa lammaffaa sagantaa kanaan yeroo itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti seenna. Vaayirasiin bifa jijjiirrate kan deeltaa jedhamee moggaafame jalqaba biyya Hindii keessatti argame sun Yuunaayitid Isteet keessatti akka hin babal'anne sodaan jiraa jedhu qorataan waa'ee facaa'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemioloojistii kan ta'an Dr. Jamaal Hassani Yuunivarsiitii Nebraaskaa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan akka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maanni? Dr. Jamaal sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu. Jaallanneetu haasofsiise. Egaa akkuma jettan Ameerikaa kana keessa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaafidha yaaddoon kan jiru. Ameerikaa keessatti warra COVID-19 kana protestii godhu fudhatanii eegattee warri fakkeenyaaf namni jedhanii warra keessaa white Christian Americans warri nuti amannoo jaanii gattee kan fudhanne waliin jecha jiranii jiraanii isa kanaafuu hedduu wanti nama yaaddeessummaa Ameerikaa keessatti haala jechuudha. Uummanni kun hedduu dura dhaabbatu wanni kana yoo lafti kun baatii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun tun kutaatti deemtuun foolidaan kun deemuun yoo harki hedduun Ameerikaa keessatti kan hin fudhannee taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra fiduudhaaf ta'a inni kun gartee deeltaa beeruun sajanii kun ammallee wani inni godhu habiraarraa wani inni qabu gartee narraa hin bilaa kolootii kanallee qabaa nama kana qaama caccabsee amma haqqisiisii hoggaa qabe gartee meesisiisee humna kana gartee jilbaatii irreetii kan qaama kan caccabsee jechuudha kanuma gartee dhukkubni isaa qabee kanaafuu akkasii dafee nama laaffisee inni ajjechaadhaatti nama oofa jechuudha maanta nana wanti indiyaa keessa namni hedduu galaafatamaa du'aa jiruu fi deeltaa beereen tajaajilli kun hedduu hamaadha. Amma yoo dhageeffattanii baay'een maal dhiyeesseeta nama dafee fudhatee wanti kana lachuu baakisiinni kana dafee fudhatee waan akkana goonaa jedhee waan xiqqoo tasgabbee chaalli keeree tasganii dubbatan beekaa nama kana parmoota godhuuf akka namni kun dafee fudhatu osoo wanni kun Ameerikaa keessatti deeltaa beereen kun osoo hin beekne dhaabbattee fakkaatti godhee jiranii
Amma Yuunaayitid Isteets keessatti namni tallaalii sana lamaan argatee mana keessatti wal bira turuu yookaan ala keessatti immoo maaskii haguuggii funyaaniif afaanii baasuun hagas sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo haguuggii sana kaasuu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin? Yoo gartee akkasitti dandeessaa jiru maaskii adiwaati maaskii uffachuun keessaa shamara fa'aa warri biyyattii gurguddoo keessa jiru osoo koovid qofaa hin ta'in amma eertuus hin jedhamu guddaan niiwoorkii kiiston yookaan jalatti fi magaalaa tokko ta'ee jira. Maaskii yeroo hundaa silaa uffatan hedduu gaariidha. Kanaafuu eega koovid kana gartee shatii isaa gartee koovid vaakisiin kana eeguu godhattellee yoo gartee maaskii uffachuu barbaadde yeroo hundumaa gaariidha. Amma fakkeenyaaf akka mataa fayyaa jaalala irratti dura fudhatirraa. Maaskii yeroo dura fudhatirraa yookaan immoo maatii biyyaa faamilii biyyaa wajji gabbatee fakka dhaqu yeroo hundi maaskii uffatee yeroo seeffannaa naaf gara biyyaa fudhatee maaliif maaskii uffachuun gartee taa'ee wajji qabdi malee faayidaa lameen qabdi jechuu barbaadee fi abbaa mataa fakka dhugaadhaan uffachuun barbaachisaa jedhee dokumentii godhanii kan uffachuu barbaade yoo uffatanis gaariidha gartee kan dhiyeessu gartee itti amanutti waan adda addaa ibsaa illee gartee Kan biraa Dr. Jamal namoota immunocompromised yookiin qaamni isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu fi rakkina kan qaban vaayirasii koronaa irraa baay'ee of eeguu qabu jedhu maaliif? Innummaan kunis sadarkuma dubbanne kan hundattuu oriijinaal ispeeniis tahee alfaas tahee yuukee keessa akkanees tahee deeltaa kanaas tahee warri inni dafee jarri kun dura dafee akkaa godhu kara du'aatti illee warra gartee comorbidity warra dhukkuba gartee adda addaa jiru ani itti jalaa qaban warra akkama fakkeenyaaf dhukkuba sukkaraatii fi dhukkuba onneetii fi mallee HIV warra janii kanaatiif kana hunda warri duraanuu gartee medikeesii adda addaa fudhatu kuni inni isaanii kompromaayis godhee jira jechuun duraanuu laafaadha jechuudha yoo xiqqoo takkaa waggaatti dhufe rakkina guddaarraan isaan gaha. Kanaafuu warri dhukkuba adda addaatii hundumaa dawaa fudhachaa jiran beekan kan doktoritti hime warri kaansarii adda addaa kanallee qaban dhukkuba goflaa jedhanii nama afaan oromoo goflaa adda addaa kanaas akka qabani isa kanarraa vaakisiinii eega fudhatanii akka malee itti gartee namarraa haraana dhaabbatanii maaskii isaanii uffatanii karaa wanni hedduu namni itti walbeeffachuu dhaqan gaariidha jedheetiin yaada maaliif jennaan duraanuu wanni adda addaa akka qabaniif dawaa fudhachaa jiran saniif inni siistamiin isaanii waan laafaa ta'eef kun yoo dhufnoon dafee isaan galaafata kanaafuu gartee wanni isaan gartee gorsu akka malee eeguu danda'u lubbuu abbaadhaaf irraa wakiila jedhanii eeguu danda'uudha qaban. Dhumarratti yaadi hafe jettan yookiin dabaltan yoo jiraatu. Keessaa uummanni keenya afaan Oromoodhaa kana dhageessan afaan kana dhageessan biyya alaa keessaa fi biyya Itoophiyaa keessaa jiran hanga dhukkubni COVID-19 jedhanii kun veeriyantiin adda addaa kunii fi hundummaanuu dhibbarraa dhibbatti gartee biyya addunyaa kanarraa galutti hanga danda'anitti gartee waan public health manni gartee fayyaadhaa itti himan waan gaarii lubbuu isaaniillee waluu jettee yaadaa jechuudha yeroo hundaa'u harka dhiqachuudhaan namarraa fagaachuudhaan yookaan dandeenye taatee dhugaa bakka heddummaatti keessa dhiqan uffachuudhaan keessaa warri amma kompromaayis godhe jiru kuni akka malee beekuu qaban kabiraa ammoo gaafa carraan isin gahee ummata amantaa adda addaa haa qabu hawaasa dalattee hin fudhatinaa akkas nama godha wanni kun ilmoo namarraa dhu'a hedduu waan adda addaa oofanii jira jechuudha kanallee gurra jalan qabanne gaafa karaan keessan isin deesse vaaksiinii fudhadhaa sadii duraatii fi kaboodaatiif fudhadhaadha fayyaa keessan itti fudhadhaadha jedhaan hangana gorsite jaalanne. Dr. Jamal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Abiyyaalanii hedduu galatooma illee waan isa yeroo kana fannatee gartee waan kana nama riifiste hedduu galatoomi ayyana jechuudha. Nagaan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.